jirtu hordoftoota chaanalii kana har'a waa'ee akkaataa itti dandeettii sammuu daa'imman keenya itti cimsuu dandeenyu irratti barnoota isinii qabadhee jira. Chaanalii kana laayikii fi sabiskiraaybii gochuudhaan barnoota yeroo yerootti waa'ee fayyaa daa'immanii akkasumas wantoota daa'imman ilaalatan irratti isinii gadhiisu hordofuun na duukaa ta'a. Karaalee adda addaatiin dandeettiin yaaduu daa'immanii akka dabalu in agarsiisu qorannoon adda addaa. Namoonni tokko dandeettiin yaaduu sammuu ijoollee uumama qofaan kan kennamee fi kan fooyya'uu hin dandeenyedha jedhanii yaadu. Daa'imman maatii akkas yaadan keessatti guddatan dogoggora isaaniirraa kan hin baranne akkasumas carraa isaan barnootaan of jijjiiruu yaaduu isaanii xiqqaadha waan ta'eef jalqaba maatiin daa'imman dandeettiin yaaduu daa'imman keenya dandeettiin sammuu daa'imman keenya kan fooyya'uu danda'u ta'uu beekuu qabu. Qorannoon tokko akka agarsiisutti dandeettiin persentiin 50 uumamaan kan jiru kan kennamudha. Persentiin 50 immoo kan fooyya'uu danda'udha jedhanii yaadu. Akkasitti agarsiisa qorannoon adda addaa. Mee akkaataa itti dandeettii yaaduu sammuu daa'immanii cimsan keessaa qabxiilee 15 tokko isinii kaasuun barbaada. Isaan keessan egaa waa'ee daa'imman akka aannan harma haadhaa hodhanii guddatan kaasu waan hedduu kanaan dura mata duree adda addaa irratti kaasneerra. Aannan harma haadhaa daa'imman faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa har'a immoo kan kaasuu barbaadu waa'ee faayidaan dandeettii qaroomina sammuu daa'immanii dandeettii guddina sammuu keessatti dandeettii yaaduu sammuu daa'immanii cimsuu keessatti qabu isa tokkodha. Qorannoon guddaa ta'e kan daa'imman 5,000 ol hirmaachise akka agarsiisutti daa'imman aannan haadhaa qofa hanga ji'a 6 turanii akkasumas immoo ji'a 6 booda nyaata dabalataa jalqabanii hanga waggaa 2tti aannan harma haadhaa hodhan kanneen amma wal makaa hanga ji'a 6tti aannan haadhaa fi akkasumas aannan xaasaa aannan foormulaa garboo wal makaa hodhan gidduutti qorannoon akka agarsiisutti kanneen harma haadhaa qofa hodhuun guddatan IQ'n isaanii qabxii 5 kanneen kaanirra akka caalu agarsiisa. Kanaafuu aannan harma haadhaa faayidaa guddaa qaba jechuudha dandeettii yaaduu sammuu daa'immanii cimsuuf. Kanaaf hanga ji'a 6tti daa'imman harma haadhaa qofa hodhuun guddachuu qabu. Ji'a 6 booddee immoo nyaata dabalataa gaarii ta'e wajjin hanga waggaa 2tti harma haadhaa argachuu qabu jechuudha. Qabxiin lammaffaa kan dandeettii yaaduu sammuu daa'imman keenyaa cimsu daa'imman waliin maatii waliin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu. Walitti dhufeenya maatii daa'imman gidduu jiru gaarii taanaan daa'imni kunuunsa gaarii argateef walitti dhufeenya gaarii maatii waliin qabu dandeettii yaaduu isaa kanneen kaanirra baay'ee fooyya'aa ta'a. Maatii wajjin walitti dhiyeenya gaarii qabaannaan ofitti amanamummaan isaanii cimaa ta'a. Ofitti amanamummaan isaanii yeroo cimaa ta'u immoo waa shaakaluuf waa yaaluuf hin sodaatan jechuudha. Kanaafuu maatii wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuun daa'immanii dandeettii sammuu isaanii guddisuu irratti gahee olaanaa qaba jedhamee yaadama. Qabxiin sadaffaan yeroo isaan waan ta'e gadi fageenyaan shaakalan eeyyamuufi. Maatiin daa'immaniif jireenya salphisuu yaaduun yeroo sana waa shaakalan dhiisanii karaa gabaabaatti agarsiisuun gaarii miti. Daa'imman ofii isaanii karaa mataa isaanii waa shaakalanii waa furuu yaaduu qabu. Osuma beeknu osuma isaan akka isaan karaa dheeraa deemaa jiran akka isaan baay'ee dhamaa jiran agarru callisuu qabna. Amma isaan dhamaanii ofii isaanii karaa dheeraa amma sana iyyuu ba'anitti. Kun dandeettiin yaaduu sammuu isaanii akka dabalu taasisa jedhamee yaadama. Inni kaan dhamaatii isaanii dinqisiifachuu. Dhamaatii isaanii sana dinqisiifachuudha malee yeroo baay'ee maatii amma yoo daa'imni waan tokko dalage ati mucaa cimaan ati akkas ati mucaa dandeettii cimaa qabudha ati akkas jedhanii daa'ima sana dinqisiifatu. Daa'ima sana osoo hin ta'in kan dinqisiifachuu qabnu dhamaatii sana maal jechuu qabna akkaataa itti kanatti furuu yaadde akkaataa itti kana furuuf yaadaa turte baay'een dinqisiifadha. Akkaataa itti kan hojjettee fidde akkaataa itti kana dalagde baay'een dinqisiifadha. Dhamaatee sana dalagaa sana dinqisiifachuudha malee daa'ima sana qofa dinqisiifachuun faayidaan qabu. Kanaafuu daa'ima sana dinqisiifachuun gaarii ta'e dabalataan akkaataa daa'imni wanta sana itti furuuf yaade dinqisiifachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan nyaata adda addaadha. Dandeettiin yaaduu daa'immanii guddina sammuu irratti hundaa'a. Guddinni sammuu immoo kan murteessu umurii ijoollummaatti hanga akkuma kanaan dura kaasaa turretti dandeettiin sammuu yeroo ijoollummaatti baay'ee dabala. Akkasumas guddinni sammuu
naannoo waggaa lama persentaan 80 xumuraa jenneera kanaan dura. Persentaan 80 xumurame jechuun persentaan hedduun dhumeera jechuudha. Haa ta'u malee hanga naannoo waggaa 18tti myelinating kan jedhamu akki sirni narvii sirni walqunnamtii narvii akka dabalu kan taasisu myelinating of nerves dabalaa deema. Nerve myelinating immoo nyaata akkamii barbaada? Nyaata faatii qaban barbaada. Maatiin tokko tokko amma daa'immaniif nyaata faatii qabu yeroo jennu inna'u. Maaliif faatii kan jedhamu kun hamaadha jedhanii yaadu. Haa ta'u malee daa'imman biratti faatiin gosa lama jira. Faatiin kan faayidaa qabu jira, kan miidhus jira. Fakkeenyaaf faatiin akka abukaadoo, ocholoonii waan akkasirraa argamu kun fish oil, qurxummiirraa, zayita qurxummiirraa warra argaman akkasii kun faayidaa hedduu qabu. Guddina narvii irratti baay'ee faayidaa qabu jechuudha. Kanaafuu nyaata zayita qaban, nyaata cooma qaban umurii ijoollummaatti kennuun guddina sammuuf baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Inni kaan yeroo yeroon gaaffii adda addaa gaafachuu, dandeettii yaadachuu isaanii cimsuuf fakkeenyaaf wanta kaleessa baratan, wanta irra ganama baratan, wanta kaleessa sa'aatii laaqanaatti isaan qunnan, wanta kaleessa baasii keessatti konkolaataa keessatti isaan qunname, karaa irratti isaan qunname, barnoota maal akka baratan, maal akka yaadatan waan baratan keessaa gaaffii adda addaa gaafachuudhaan akkasuma duuba deebanii yaadan taasisuu dandeettii yaadachuu fi yaaduu isaanii cimsuun ni danda'ama jedhamee amanama. Inni garbiroon akkaataan saayinsiin qorateen dandeettii barnootaa daa'immanii yookaan dandeettii yaaduu daa'immanii cimsuuf kan fayyadu daa'imman waliin kitaaba dubbisuu. Daa'imman kitaaba akka dubbisan taasisuutiin hin ta'in daa'imman waliin kitaaba dubbisuu. Daa'imman if eeggaa kitaaba dubbisnee booda waan achi keessatti dubbisne, taatee achi keessatti dubbisne gaafachuu gidduutti fakkeenyaaf seenaa ta'e yoo dubbisneef ta'e seenaa sana keessatti erga dubbisneef booda seenaa kana keessatti abaluu dalagaa maalii taphate, as keessatti maaltu maal ta'e, kanarraa maal yaadatte, kanarraa maal baratte kan jedhu gaaffii adda addaa gaafachuu daa'imman waliin kitaaba dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan haala cimaa ta'een haa ta'u daa'imman wantoota akka isaan furan taasisu akkuma sila kaasne barnoota irrattis dalagaa adda addaa osoo hin ta'in barnoota irratti fakkeenyaaf barnoota herregaa furuuf haala cimaa ta'e yeroo isaan deeman daa'imman qabna jechuudha. Inni kaan daa'imman naannoo isaanii baanii akka ilaalan taasisu. Umurii ijoollummaadhaan waan hedduu dafanii yaadatu, dafanii qabatu kan naannoo isaanii baanii gaafa ilaalan yaadni isaanii bal'ataa deema. Sammuu isaanii bal'inaan yaaduutti ta'a. Waan adda addaa waan kompleeks ta'e yaaduu eegala jechuudha. Kanaaf daa'imman akka naannoo isaanii baanii ilaalan taasisu guddina sammuu isaaniif faayidaa guddaa qaba jedhamee yaadama. Inni kaan daa'imman hirriba gahaa akka argatan taasisuudha. Hirribni daa'immaniif baay'ee murteessaadha. Ijoolleen yookiin namni kamuu barnootaa fi qo'annoo booda yoo hirriba gahaa argate yoo rafan dandeettiin isaanii itti waa baratan akkasumas itti waa yaadatan dabalaa deema. Namni tokko dubbisee yoo rafe wanti inni dubbise wanti inni hubate tokko from short memory to long memory kan inni darbu yeroo namni rafudha. Short memory jechuun yaadachuu yeroo gabaabaadha. Long term memory yeroo dheeraaf yaadachuu fi hirribaan sa'aatii hirribaatti wantoonni nuti short term memory keenya irra keenya gara long term memorytti darbu. Kanaaf hirriba gahaa akka rafan taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan daa'imman biroo waliin akka waliin taphatan taasisuu. Daa'imni tokko daa'ima biraarraa waan adda addaa bara. Daa'imni tokko fakkeenyaaf daa'imni biraa akkaataa itti waa furu daa'ima sanarraa ilaalee bara. Akkaataa itti walitti dhufeenya hawaasaa, akkaataa itti waan ta'e furan daa'imman walirraa baru. Kanaaf daa'imman kophaa oolurra yeroo taphatan waliin taphachuun dandeettii sammuu isaanii ni dabala jedhamee yaadama. Inni kaan sosochii qaamaa taasisuudha. Sosochii qaamaa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman yeroo sochii qaamaa taasisan dhiigni baay'inaan gara sammuu waan deemuuf sammuun ijoollee akka guddatu ni taasisa jedhamee yaadama. Kunis booda dandeettii waa barachuu isaanii akka dabalu ni taasisa jedhamee yaadama. Kanaafuu nama gurguddaa qofa osoo hin ta'in daa'imman sosochii qaamaa taasisuun yeroo sochii qaamaa taasisan dhiigni gara sammuutti deema. Dhiigni sun immoo guddina sammuuf barbaachisaadha jechuudha. Kun egaa bifa gabaabaa ta'een isin ibsuuf yaaleen malee saayinsii isaa dheeraa ta'uu danda'a. Akka waliigalaatti garuu daa'imman hanga umurii waggaa 3 waggaa 4tti sa'aatii dheeraa fiiganii taphachuu qabu. Waggaa 3-4 booda garuu guyyaatti sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 fiiganii taphachuu qabu. Naannoo waggaa 8 booda yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii 1 sosochii qaamaa taasisuu qabu. Kun guddina sammuufis baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Inni kaan muuziqaa dhaggeeffachuudha. Muuziqaan daa'immaniif faayidaa adda addaa qaba. Kanaan duras ni kaasuu yaadeen ture gama feesbuuk kanaanii. Daa'imman yeroo muuziqaa dhaggeeffatan sammuun isaanii keemikaalota kanneen akka doopaamiin, oksitoosiin jedhaman akka oomishaman taasisa. Keemikaalonni akka doopaamiin, oksitoosiin jedhaman kun immoo dalagaa hedduu qabu. Keessumaa dandeettiin barnootaaf dandeettiin dafanii waa shaakaluu isaanii akka dabalu taasisuu, dandeettiin waa uumuu, kireetiivitiin jedhamu akka dabalu taasisaa, dandeettiin afaanii keessumattuu baay'inni jechoota isaan beekan ni dabala. Hormoononni akka oksitoosiin jedhaman kun, doopaamiin jedhaman kun immoo dhiphina sammuu stressa jedhamurraa dhiphina sammuu ni hir'isa. Akkasumas immoo muudii isaanii ni fooyyessa. Daa'imman amala dhabanii rakkisanirree akka tasgabba'an taasisa. Akkasumas immoo dandeettii yaaduu fi dandeettii waa hubachuu, dandeettii waa yeroo dheeraa yaadachuu fi faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf muuziqaan faayidaa adda addaa qaba daa'immaniif. Muuziqaa yeroo jennu sirba qofa ta'uu hin qabu. Weedduu sagalee lallaafaa adda addaa fi sagalee tasgabbaa'aa ta'een kan daa'immaniif jedhamanii qophaa'an jiru isaan dhaggeeffachiisuun gaariidha. Akka waliigalaatti bifa gabaabaa ta'een qabxiilee kana 13 isinii qabadhee jira. Gaaffii yaada wanta addaa qabaattan karaa koomentii naa dhiyeessaa, laayik, sheer gochuun dagatiina. Galatoomaa.